miidiyaa irra olii gad deemte allaqa jaartii namaa tazinaa daleete namittiin harkaa nama akkasif gootee dheetee gurbaa hojii akkas taate raadifaa ta'uudhaan intala dheengadda namoota keenya gurguddaa irratti normaal minimum himboo'in miidiyaa irra olii gad deemte intala safuun beeyne intala baxaraana halkanii guyyaa wajjin kanani anan bar guyyaa miciyyoon tun paaspoortiin atti erga anatti keete isinii muree akka isiin siigaltu godhaa jee miciyyoon kijibdee ani baatii lama maadaamin dalaginaan jetteettee halkan kijibdeen settiime maama bayaan mee aficho jenneetuma hagana turre malee intalti baalagee islaamummaatiif jecha kabaja obboleettii teessaniitiif jecha bakka guddaa naaf qabaadhaafi anan mallee taanaaf bakka guddaan qabaa wallaahi mallee taanaaf ani na biratti dubartiin na biratti kabaja guddaadha qabdan gafeetu yoo dagoon gortellee dhageeffadhaa na biratti dubartii kabaja guddaadha qabdi. Akkamii waa'ee keessan maalirra jirtanii singalchinaa jechuu jirra Mahammad Bayyaan biratti akkam jette? Ani immoo gara mana keessa dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif ati hoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kaffalee. Dhugaadha na filatee aarsaa narratti kaffalee. Nuti nama guguddaadha. Nama of bira dabarree nama hawaasaaf ta'uudha. Of bira dabarree nama amma namoonni eenyudha? Of bira dabarree namootaaf ta'uudha. Amma garuu akka yaadutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاجرتو الرفتات كيا بقى نجان رفتني سنين جتشاك ومار جاجرتن أدون هارا وفيجر جتشودا قد يدوني نمج أفسوكم سنة جاجرتن أستاذ محمد بيان بوني وجي كتابني اتبرعي فارسي وباي رتي دلقمي بوني سبابا بوني أمانتان فلودي مسكال رتي فوران إسا فنفامي ينفدو أمانتا ونن ننتان انجرو إيقا وقالا ماتي ونن ننتان هنجرو ومرتي بوني سنبربادو أنا سنفدو جتين جرتي kanaaf innis obsa godhate fakkaata sagaltu haadha duwwan jira du'aayi naa godha sammuuntu akka nagaa taatu immoo isin hawaasni koona bira dhaabbadhaa akka haadha manaa biraa fuudhu jedhee barreessee jira. Rabbiin obsa isaa haa kennu jennaani immoo hawaasni duraa'uu beekee sila warri amma miidiyaarra wal baase kuni hangam wajji jiraata waan jedhamu duraa'uu hawaasni beeke immoo booniyyeen biyya galuu dhabuurraa hanga ammaa turuun isii maallaqa moo jaalalatu dhoorkee waan jedhamullee uummanni shakkii keessa galee jira. Durumaa hayyoonni duruu beekanii akkasitti akkanaati baga of agarte siin jennaa baga dhalaa duubarra boottes baga of agartellee immoo warra dhiira biraa sirritti fakkeenya fudhadhaa wajji caccabdanii ta duubarra boottanii faarsitan sun dhumarraa akkasiin gattu dhalaan dubartiin anuma dubartiidha ani dhugaa dubbachuuf ammootan dhiiruma koomantiin akkam nagaa yortaa bareedduu maaliin aan jedhu hin jaalladhu. Dhiira akkanatti dubartiin hin tuffatte of hin tuffachiisina dubartii. An ustaaz Mahammad Bayaaniif jedhee osoo hin taane fakkaattonni akka isaa jiraatan dubartii of hin tuffachiisan dubartiin akkatti nama tuffatti. Akkasii rabbi sabrii isaa kennuu nageenyi isaatiif hedduu sodaataa jiranii boonii dhabee maal ta'inna waan jedhu wayii rabbi sabrii isaa kennuu jennaani waan biraa hin jennuuni obsi isaa haa kennu jennaani sababa isii maqaa irratti ba'ee viidiyoo irratti dalagamee gaa namni sooshaal miidiyaa irra gabba'e maanatti dubbattan jechuun tananuma gowwoomanii namni miidiyaa irratti awwaluma rakkoo isaallee miidiyaa marra fiduu dhabuudha. Miidiyaa irra eega dhufte immoo magaalaa bayanii nallaalinaa jechuun hin danda'amu. Eega miidiyaa irra gad dhufeen maanirraa dubbattan maanatti dubbattan jechuun hima hin danda'amne tuni ittuma yaaduu dhabuudha.
kanaaf isilleen of jibbite natti fakkaate banagaraachilla of jibbite natti fakkaate wallaa viidiyoo asirratti xiqqaa hedduutti dhagahame natti fakkaate maaliifi rakkoo isa mudatee uummannis ni arrabsa keessattuu jecha normaal nu jetti fayyadamte san marra namni afaanii buufachuu dide Oromoo afaan rabbi nama hin buusini namni ishee irraa dhaabatuu dide kanaaf of jibbite isas jibbite natti fakkaata immoo duraanumaa jaalala akkam qabdiin nama shakkisiisa kana hunda lubbuu ishee takkitti horachuu dadhabe moo maaliif galuu dhabdeen shakkii nama hundaati immoo amma itti jabeessanii namni hunduu fayyaa isaatiif sodaannan nageenya isaatiif sodaannan galiin itti jabaattee jennaan lakkiin galuu jettee deebitee nagalchaa jettee sana booda immoo deebitee ogguu gala jedhanii itti jabeessan dhugaa dubbatuu naa wayya jettee natti fakkaata siin barbaaduu na hiike jetteeni akkasitti boonii fi Ustaz Muhammad Bayaan addaan galan natti fakkaata maaliifi isheerraa siin barbaadu ani siin ta'u waan jetteef isarraa osoo hin ta'in isheerraa dhufe siin fedhuu jetteeni kana innaan biyya keessaa fuudhuuf tattaaffitti gochuu jiranii itti fuudhutti jiranii rabbiin haadha manaa gaarii tan qalbii isa qabbaneessitu barbaaduu fi dabalataan immoo waa'ee garee isaa yookaan isaa barsiisuu ilaalchite barattoonni isaa waa hedduu jedhanii innuyyuu maallaqa dhabee miti maallaqa boonii ittiin galchu dhabee yookaan maallaqa dhabee miti hawaasa na qarqaaraa jedhu maaliifi nuti waggatti birrii baay'ee guurra fi ka barsiisu kun maallaqaan jechuutti jiran sagaleen akkas jedhamullee ba'ee jira wanti kun dhugaaf soba akka ta'e garuu Allahu a'lam beeku yoo birriin hin guuraminiif iyyuu hin mufatadhani innis maallaqa dhabee miti jedha immoo dabalataan akkan darbii kaleessa godhanitti ani mana ijaaradhee jira booniidha jedhee waan ani hin goone hin jiru mana ijaaradhee jira hooma xiqqoonnaa fi boonii galfachuudhaaf ana qophiidha immoo eega isirraa dhufte hawaasa koo hooma isin hin jedhuun qabu na bira dhaabbadha natti fuudha biyyumaa hin fuudhaa jechuutti jira immoo namni hedduun maallaqa barattoota baay'ee qabanii gizee barsiisan dhiimoo isaanirraa argitanii jirtanii Ustaz Muhammad Bayaan kun maallaqa shamaraa nyaachuu baratee jedhanii egaa wanni meediyaarra gabbaasuun namaan galtu ilmi namaa homaa arge jedha egaa ani qabatamaa waan arge siin qaba waa'ee isaa namni hedduu dubbata akka barsiisu kana maallaqaanii shamarran immoo maallaqa hedduu guurtii fi guruppii isaan irratti jechuutti jiranii rabbi alaa kul haali an dhugaa ta'u soba ta'uu hin beeku barattoota isaaniitti akkas jedha Rabbi khayrii haa taasisu hundaafuyyuu rabbi obsa siyaa kennu baguma haadha takka jala sagal jiraatu jecha jedhamu kanaaf rabbi si jala qabee rabbaadha manaa gaarii si haa hiruu obsa siyaa kennu sheeyxaana sirraa qabu ka of ajjeesaa maalii halkanuma kana na fuudhii waan akkasii jedha nageenya isaatiif namni hedduu sodaatee jira rabbiin isumaa umrii haa kaa'u ofaa beeksisuu of beeksisee haadha manaa gaarii rabbi haa hiruuf jennaa du'aama goonaaf kaanu obboleessa kennaa ofaa beeksisuu dhiira akka dhiira rabbi isaa taasisu maaliif dhiirri jaalattee dhabdee osoo hin ta'in jaalala wallaaltee osoo hin ta'in namni hunduu obsee dhiira ta'e shamara ta'e namni jaalalaan hin miidhamne hin jiranatti hin fakkaatu garuu akkuma jireenya lafarraa kanatti iyyuu ilmi namaa kun nama jaalatetti heerumuun muraasa nama jaalatee wal argachuun muraasa kanaaf jaalala namni wal jaalateef kan walii qoodu rabbumaa kanallee beekuun dirqama isarratti ture hundi namaatu kan jaalate ka awwala jaalate irratti miidhame hin fuudhu nama tokko tokko abbaa carraate malee kanaaf inshallah gaa irra deddeebi'uudhaan Ustaz Muhammad Bayaan rabbi boonii dhabuu keetiif sabrii si haa kennu yoommoo walitti isin araarsellee rabbi isin araarsu aarsaa guddaa kafaltee jirta waan ta'eedhaafi yoommoo khayri maafi homa rabbi sii katabeedha yoommoo gaa isin sididdellee addaan akkuma nahii geetti taate siitee sillee nafeenatis warra biraa fuudhuuf deemtoo taate rabbiin khayrumaa fi sima fattanuudhaafi akkas inshallah rabbi obsa siyaa kennu jennaani hundi keessanuu gaa obsa kadhadhaafi
bira dhaabbadhallee dhahna bira dhaabbadha haadha manaa natti fuudha jechuutti jira. Nama yaachisa nama takka miidiyaarra bahee boonii barreeffame kana haati manaa isaa dhuftu sun yoo ta'a akkamii intala baadiyyaa homaa beeyne tamiiti sooshaal miidiyaa hin beeyne itti fuudhuuf barbaachisaadha. Maaliif beeytani isin maanuu maal jetti viidiyoo isa miidiyaarra yeroo kana isaa booyuu isaa maal ta'uu gartanii wanni takka maqaan ittiin nama bahe haga duniyaarra jiran namni ittumaan nama cooraa beeka. Egaa waggaa lamaa ol booyanatti fakkaate rabbiin isa fattanee jira. Egaa rabbiin haadha manaa gaarii sitti haa qabu intala durbaa xiqqoo ta sooshaal miidiyaa irratti suuraati boottu kan sin agarre ta ittiin boru laaltee abbaan manaa keessuun akkana ture jettee eegasiisillee si tuffattee si biraan deemne ta qalbii ta'e walitti si deebistu rabbi si baay'iruu jedhaafi du'aayii godhaafi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.